warreen paaswoordii imeelii keessanii dagattan akkasuma namni sin jalaa baree jijjiirrachuu feetanii karaa jijjiirrattan wallaaltan viidiyoon kun isinii fi hanga dhumaatti ilaaluudhaan sirreeffachuu dandeessu. Viidiyoon kun immoo akka nama bira gahuuf laayikii, sheer, koppii linkii gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Dura irratti sirreeffachuudhaaf giimeelii keenya keessanii seenna. Kana keessa seennaa jechuudha. Erga akkasitti nuuf ba'ee gubbaa kanarraa bakka kana xunnaa jechuudha. Bakkan waan dimtitti qabe kana as keessa seenna. As nu fida. Manage your Google account ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Kanaa jechuudha. Erga akkasitti keessa seennee oloofneeti security and sign in ka jedhu kana tuqna. Kana jechuudha. Kanan itti mare kanaa jechuudha. As keessa seen as nu fida. Oloofnee password ka jedhu kana tuqna. As kana jechuudha. Keessa seenna as nu fidaa jechuudha. Erga as nu fidee paaswoordii kan hin daganne haarawaa itti godhanna jechuudha. Ka dagachuu hin dandeenye karaakterii 8 ka qabu lakkoofsa qubee xiqqaa guddaa keessa godhanne kan namni nu jalaa baruu hin dandeenye gees godhee bira gahuu hin dandeenye ka ofii yaadannu itti godhannaa jechuudha. 8 ol ka ta'e jechuudha. Itti godhanna bakka lamaanittu ka wal fakkaataa asittis jechuudha. Asittis bakka wal fakkaatutti gootan. Achi booda change password ka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Change password ka jedhu kana tuqxan. Hankiyyatti godhee isin haa agarsiisu. Erga akkasittiin ka wal fakkaatutti godhattanii change ka jedhu kana tuqxan. Successfully changed. Haala milkaa'aa ta'een jijjiiramee jira. Akkasittiin argachuu dandeessanii viidiyoo itti aanu immoo paaswoordii feesbuuka keessanii akkasuma tiiktookii keessanii warri dagattanii jirtaniif isinii qabadhee dhufaa viidiyoo itti aanu keessatti viidiyoo kana laayikii koppii linkii gochuu akka hin daganne isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.